Egaa miidiyaan kun guyyaadhaa gara guyyaatti waanuma nama dinqu qofa fidaa oola. Nusi argaatuma oollaa jechuudha. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota walee nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtatti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa yeroo darbee Ashittii fi Hamzaan akka wal kaadhimatan TikTokii gubbaa irratti arginee jirra. Maarree Ashittiin immoo Dubaay turte. Hamzaan immoo kaariyoo ture jechuudha. Ishiinis immoo akka nama takkamittuu innis akka nama kamittuu kabajaan maatii ishee bira dhaqee obboleettii teenya kana kaadhimatee gara jireenya ofiitti fudhatee jira. Maatiin illee tole jedhanii kennaniifii jiru. Ishiinis immoo waadaa seentisan hin ganne Dubaayiidhaa gara kaariyootti imaluuf qophii gootee akkuma gootetti immoo deemte isa bira geessee jirti. Maarree har'a garuu waan ajaa'ibaatti kan deemaa jiru. Mee viidiyoo xiqqishuu takka dhaqa. Ani garuu viidiyoo kana dhaggeeffachuun na jibbisiise xiqqoo dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Obboleessa hudduu taatee teetii atummaan laalteen dhiiftu. Erga dubrummaan qabaanne eega isiin qubeef naqu jiraatte dubrummaan qabdu duuba dubrummaan qabdi naalaalaadhaa namaan jetta obboleesso. Shim. Ani kana waan irraa baradhus waan hin qabnee fi baay'ee sin dhageechisuu hin barbaanne jechuudha. Viidiyoon kun seensisaa baay'ee waan guddaa fi waan safuu cabseedha jechuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa jechuun uffata tokko uffatuu jechuudha. Jireenya ofii jechuudha. Dhiirri tokko dubartii takka gara ofii fide jechuun mana tokko jiraachuu eegale jechuun gabana dubartii yookaan gabana haadha manaasaa miidiyaa gubbaarratti baasuu jechuun miti natti fakkaata akka mataa kootti ogguma jireenya illee TikTokii gubbaarratti ijaarratan garuu icciitii haadha manaa ofii TikTokii gubbaarratti aga kana hunda gadi baasuun maaliif akka barbaachise illee hin beeku. Amma wanti deemamaa jiru Hamzaani Ashittiin dorgommaa hin qabdu jedhanii jecha jedhuu fi Ashittiin duraa heerumtee gaa'ela godhattee abbaa manaa ishee duraatiin gargar nama baatedha jira TikTokiidha kuni. Akkasumas immoo icciitiin ishee akkuma gadi ba'e immoo icciitiin isaatis immoo gadi ba'aa jira. Inni isaan immoo maal jechaaru inni fuudhee haadha innis duraan haadha manaa qabaa kunooti jedhanii micoota akka suuraa irratti TikTok irratti gadi baasanii lolaa jiru jechuudha. Hunduu kutaa kutaan kutee ol kutee ka lolaa jiru. Akkuma beektan Ashittiin Arsii gara Baaleetti Hamzaan immoo gara Harargeetti jechuudha. Akkuma beektanidha. Maarree amma ani kan na dhibe jechuudha. Yeroo san wal jaalatanii ishiinis jaalatteerti. Namni tokko yoo wal jaalatu wal qoratee wal firatee dura hiriyaa qabdaa abbaa manaa qabdaa akkam jireenya kee duraanii jedhamee erga kana xumurame yoo ishiinis hiriyaa jireenya nama biraa wajjin duraan dabarsitee jiraatte nama tokko jireenya wajjin jiraachuu yoo barbaadan icciitii kaleecha dabarsan dhoksuu miti jechuudha. Sababbiin isaa ni mul'ata waan ta'eef ni beekama waan ta'eef namni tokko icciitii kee kaleechaa san itti himtee yoo si jaalatte si haa jaalatu. Yoo si dhiise immoo si haa dhiisu jechuudha. Lakki yoonan akkana jedheen icciitii kiyya duuba jiru yoonan itti mina dhiisa jedhanii dhiira tokko icciitii isaa icciitii kee dhositee dhiira tokkotti heerumuu hin qabdu. Akkasumas immoo dubartiin dhiirri tokkollee gara jireenya dubartii takkaa yoo dhufe icciitii kaleecha dabarsiisan yoo haadha manaas qabaate yoo hiriyaas qabaate yoo moodu fuudhinis ilmoo alattis godhatee jiraate icciitii jiru guutumaan guututti walitti himanii walii galanii erga kana xumuranii waan bakka wanta dhugaa ta'etti hundaa'anii jireenya ijaarratu malee sobarratti hundaa'anii jireenya gaafa ijaarratan jireenyi sobaan ijaarramte immoo diigamuuf yeroo itti fudhatu jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti waan diigamudha jechuudha. Kanaaf jechuudha wantoota godhamu keessatti ani maalan godhaa jira akkaman godhaa jira kan jedhuu fi haala gochuu qabnu ilaaluu qabna jechuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa jechuun immoo kafana waliiti jechuudha. Kafana amma kafana qaama keetii irratti wanti uffattuu fi akka icciitii qaama kee keessa jiru wanta namni arguu hin qabne akka dhossuufi jechuudha. Akkasumas immoo abbaa manaa jechuun haadha manaa jechuun qaama waliiti jechuudha. Qaamni walii immoo uffata waliiti jechuudha. Dubartiin kamiyyuu abbaa manaa afootti waan barbaade ni gooti. Garuu waa'ee abbaan manaa waa'ee dubartii ofii san gadi baasee hin dubbatu.
akkasuma isaati mana waa'ee dubartii ofii gadi baay'een dubbatu garuu kanarraa kun jedhamee maaliin ebeluu gadi ba'ee ebeluun akkas gadhee Hamzaanii qaama ashitti nama biraarraa ergamee fi argee kunuu gara miidiyaatti baasee dubbiin akkas ta'e piliis dhugaa maal walirraa baratu mee saba biyyoota gurguddatti saba biraa irraa baradhaati guddina dhaloota fakkeenyaaf amma jaalala walitti dhuftanii jaalalli maal akka ta'e namni tokko yoo wal jaalatee wal fuudhe jireenya isaa keessatti maal akka dabarsu mee nu barsiisa isa sinirraa barbaanna jechuudha nu siniif galee qaama keessanii miti kan sinirraa barbaannu namni tokko jireenya tokko keessa wal jaalatee fageenya wal baree walitti dhufe akka viidiyoo warroota jaraa warra soddaa keenya dhugaan sinitti hima waa'ee jaalalaa kanarratti gadi fageenyanii viidiyoon isaan hojjechaa jira waan nama dinquudha jechuudha mee haala saniin nuuf hojjedha nuti isa barbaanna malee waan kara biixii hin barbaannu jechuudha isa dhugaa irratti hundaa'ee dhugaa wajjin wal qabatee deemu barbaanna jechuudha isiniif galee miti yookaan immoo akkanuma walitti fiddanii walitti hiitanii walitti borcitanii asirratti hiitanii wanta mee maaluma baranna dhaloonni nuti sin duuba deemnee isi warri feemesii taata feemesii irraa nam tokko feemese jechuun waan gaarii irraa barachuufi jechuudha malee waan hin taane irraa barachuufi miti fakkeenyaaf amma nuti warroota feemesii ta'e kana viidiyoon isaanii yoo sunu bira gaa wanta ni daawwananii argina kan maal irraa baranna nuti kana sin irraa baranna qaama keessa sin irraa baranna immoo waa'ee haasaa waskaa kunnu kan haasa'u takkanaa bar haasawa xiraawaa jechuudha icciitii dhirsaaf niitii keessa jirudha tiktookii gubbaa irratti maaltu baase uummata miliyoona meeqa irratti maaltu baasa namaan jedhe kanaaf jechuudha wanta akkanaa kana irra keessa odoo baane akkasumas immoo jireenya nama lamaan ijaarame tokko jireenya qaama lamaan ijaarame tokko qaama sadaffaa seenuu maaltu barbaachise jireenyi qaama lamaan ijaarame qaama lamaan ijaarama qaama lamaan itti fufa namoonni keenya uummanni miidiyaa irra jirtanii jireenya namaatillee jiraachuu barbaaddu akka keessanitti jechuudha baay'een keessan jireenya keessan dhistanii kan namaa jiraattu jechuudha isin hoo nama akkamiiti kan jireenya namaa san waa'ee namaa san gwaada namaa san bazabbastanii gadi baastanii waa'ee namaa san gadi cuuffitanii sobdanii qaama sobaa walirratti gugguduufitanii qaama ebeluutti qaama ashittiiti jettanii qaama akkanuma footoshabbii yoo akkana gootan cubbuus hin qaba jireenya namaa keessa seentanii akkanatti jireenya namaa kana boorechuu hin deemina isaan yaa jiraatan jireenya mataa isaanii akka barbaadanitti jechuudha yoo hin dandeenye jettan waan nuti sinirraa barachuu dandeenyu wanta gaggaarii nu hojjedha nu sin barbaanna jechuudha waan akkana malee wanti uummata kana hunda biratti gadi ba'uu danda'u wanta hin taane yoo ta'e nullee nu dabbara jechuudha isiniif galeemti kana jechuu barbaada kabajamtoota kiyya bakka yoo nan dogongora qabaadhe isinis na deebisaadha viidiyoon kun baay'ee waan bakka keessa koona tuqeefidha kan irratti hojjedhe maaliif jennaan wanta nu fayyadne tokko gara miidiyaatti fidanii maqaanis wajjin nu badu maaliif barbaachiseen jedhaani kana hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti immoo nagaadhaan turaa jechaa viidiyoo yommuu laayik sheer naaf gochuu hin dagatinaa na jabeessaa isiniin jechuu jaaladha hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu immoo turtii gaarii baay'ee